Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan sallaa jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan koo bakka kanatti naqa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa har'a viidiyoo barumsa qabdu takka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Meeshaalee bitattan yookaan anarraanis haa ta'u namoota feetanii namoota isin ofii keessanii jaalattanii itti amantanii ergattan irratti meeshaalee bituu qabdanii fi meeshaalee maal akka ta'e hunda isaatu viidiyoo kana keessatti argattan. Please viidiyoo irraa waggaa buttan barumsa guutuu isaan argattan. Egaa hordoftoota koo hin fayyada. Saba kootiin ni ta'a jedhu. Qabadheen chaayinaala kanarratti dabarsaatoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gaasaniin jechuun jaaladha. Warroonni chaayinaala ayyaantuu asallaatti faaraa wasaatan hoggaa irraattan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanaan affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kana jalqabaa haga dhumaa warri dhaggeeffattanii na kabajanii yaada gaarii naa barreessitanii hedduu tokko galatooma. Egaa namni waan gaarii dalagu ofuma mataa isaatiif malee eenyumaaf miti. Namni nama kabajimmoo ofuma isaatiif jireenya isaa guutuu kabajaanii fi jaalalli isaa argata. Kanaafuyyuu haga kana waa'ee kana hoggaan dubbadhee kara meeshaaleetti darba. Please meeshaalee yeroo baay'ee ijatti isin hawwatu qofa osoo hin taane meeshaalee meetiraarra ta'e. Egaa yeroo baay'ee argitan manoota harawaa keessatti meeshaalee tokko yeroo baay'ee onlaayinii irraa ilaalanii fidanii hoosuma tabalaashaa beektu unnuu fi isaan garaagarummaa qabna. Nuti carraa takka hojii takka qabna. Isaan kallattii adda addaati yeroo hunda kanan dubbadhu kana karaa adda addaatiin gabii argatu. Kanarratti of eeggannoo godhuu qabna shamarran keenya jechuudha keessattuyyuu. Saayinii waa'ee saayidiitii irratti yeroo baay'ee ijoolleen keenya sahaanii hababaa adda addaa qabdu, sahaanii bililicii taate, sahaanii maaloo kanaadha jechuudha. Piikchariin adda addaa keessa waan na dhaqqabuufan. Dhugaan isin jira gaafa tokko viidiyoo hoggaan hojjedhe tanaan dura jechuudha. Sahaaniiwwan hababaa qabdu ofii kiyyaa bitituyyuu jira. Amma yeroon irra darbeera sahaanii san. Sahaanonni kun amma maalirra jiran hoggaa jettan ta'e yoo achi sahaanonni akkanatti hababaa akkanaa qaban kana baay'isawwee maaliifan qabadheetoo dhufe kana fandashaadhaaf wantoota adda addaa keessatti jechuun teechoo qabdi. Kan akkanaa kana takkatti yoo bitanne biiffee keenyaafillee yookaan immoo yeroo buna dafifnu yeroo wayii fandashaa hoggaa goone ni bareeda wanni gubbaarra xarabbeezaa gubbaarra hoggaa godhatta meeshaa fandashaatiin ni bareeda. Baay'ee namatti tolti miila qabdi. Nutti argisiisillee warri ittiin hoggaa jiraattanii miira isii yeroo biraa isinitti naan argisiisa. Amma garuu akka teechee jirtu kuni miila ishiitirra teessetoo jirti jechuudha. Miila uleedhatti akka irboo duraanii takkatti jechuudha. Sahaanii tana sababaafan qabadheetoo dhufe. Warroonni faayidaa barbaadan dhaggeeffadhaa. Please haga dhumaa dhaggeeffadhaa isin fayyada. Wanti kun isinillee fayyaduu baatu hiriyoota keessanii sheer godha. Hiriyoonni keessanitti fayyadaman. Egaa sahaanonni tuni hoo kan akkanaa kana takka bitanne gahaadha. Garuu sahaaniiwwan nuyi irratti nyaachuudhaaf deemnu. Sahaanii akkanaa ta'uu hin qaban. Sahaaniiwwan akkanaa kuni yoo wanni waxii kan yeroo baay'ee oo'adha. Wanni itti fayyadamnu yeroo baay'ee wanni irratti baafannu waan oo'adha. Maal ta'aa deema sahaaniin kun hoosuma wanni oo'anoo tuqee tabalaashaa deema. Fandashaan oo'adhaan jechuu dandeenya. Fandashaan humna hin qabu ijoo. Kanaafuyyuu sahaaniin kun yeroo sahaaniin lama wayii annan qaba. Sahaanii kana yeroo biraa viidiyoodhaan ofii kiyyaas ba'e. Sahaanii sun har'a maal fakkaata? Aga nama jibbisiistu duraan hababaan ishee akkatti bareedu isin tan argisiisa. Bifa wayii fidas sahaaniiwwan kun. Hababaan kun akka bicaa wayii ta'eet akka waan ati miiccinee ta'eet irratti nyaachuullee yeroo nama jibbisiistu. Hoo meeshaa bittan of eeggannoo godhaa please. Meeshaalee hoo bitnu meeshaalee boru nuu buluu qabu. Dafqineet itti dhufna waan ta'eefuyyuu amma fakkeenyaaf sahaanii bittan roormaanii sahaaniiwwan akkanaa kun baay'ee gaariidha. Hon kana jedhu immoo kana bitaa isiniin jechuu kooti fi miti. Meeshaalee sahaaniiwwan viidiyoo irratti nan hojjedha. Kanan hiriyoota kootii bitaatoo jiru jechuudha. Amma sahaanii takkatti sahaaniin amma haayi ta'e sahaaniin kwaalitii ta'e sahaaniin bareedaa ta'e jechuudha. Yeroo kana keessa sahaanii takkitti 100 fi birrii 80dha. Kana akkanumaan bilicii kana walitti fuudhurra sahaanii san darsan tokko hoggaa bitattanii isin fayyada. Isiniifillee tura yoo miiccitan hin qulqullaa yoo goggogsitanii wanni keessan keessa galfattan meeshaa keessan keessa galfattan nutsuu ta'eetoo ta'a. Garuu sahaaniin hababaawwan akkanaa kun yeroodhaan booda isin jalaa tabalaashaa'u. Ijoollee qarshii keessan baastanii bittan meeshaalee bareedinaa ta'e kan akka fandashaatti fanaddashtanii yeroo buna danfistan yeroo ayyaanaa wayii bakka akka bareedina isiniif ta'u wanni meeshaa bunaa bira teechifattan takka lama isin geesse kana darzana bittanii ijoollee qarshii keessanii hin taphatin akka itti fiddanii
anatti nimtan tolcheen beeka biyya ormaa keessa olii gadhama'ee jechuudha. Kanaafuyyuu waan bittan waan faayidaa qabu yeroo baay'ee sahaanii isiniifan hojjedha saanii san irrattan dubbadha. Saanii kana maaliifan akkatti qabadhee turuuf lummuttiiwwan akkanaa kuni baay'ee gaariidha isiniin jechuuf malee sahaanii kana bitaa isiniin jechuuf miti. Sahaanii wasdirgii akkamii akka bituu qabdani egaa filannoon keessan ani ayyaan to'asallaa akka gorsaan ittan isinii dhiyeessatoo jira jechuudha. Yoo bittan sahaanii haala wal fakkaataa yoo bittan gaariidha. Amma yeroo kana keessa bakka feetan gaafa biyya galtan hin gaabbitu. Maaliif biiffee namaa keessatti gaafa argitan sahaanii isin bittanii miti jechuudha. Kanaafuu immoo kana waan qabadhee dhufe kun maali jechuu dandeessanii ijoo meeshaa kana. Dhugaa yoo bittan illee gatiillee itti baastanii bittan meeshaan kun baay'ee isin fayyada. Dhugaan isiniin jedha akka meeshaa kana hawwi anomaan hawwin. Ani baay'izawwee mana kiyya keessa qotaariin naaf hin galle. Qotaariin garaadha na bira hin geenye. Ibsaa warra ollaatirraa hin xalafeetoo fayyadamaa jira. Ibsaan gaafa mataa kiyyatti naa galee tokkoffaa ani meeshaa kanaadha jechuudha meeshaan ani barbaadu. Dhugaan isiniin jedha biyya keenya keessatti wanti yeroo baay'ee mana keenya keessa ijoolleen illee kan jaalattu. Warri gurguddaan illee kan dhabuu hin barbaanne jiraate taanaan biyya keenyatti daabboodha. Wanti kuni maal hojjeta wettan daabbootti daffatanii biizaatti hojjettanii wanta barbaadan as keessatti yoo hojjettanii sa'aan kuni baay'ee tokko bakka feetan teechifattanii guddaa miti bootaa hin fuudhu. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee elektiriikii daabboo biddeen gubbaarraan biddeen tolchinu jalaan daabbootti tolchinutu jira. Garuu tani hoo qalxaf kan jetteedha. Dhugaan isiniin jedha amma yeroo ayyaana ani maal akka salachaa'ame beektanii tolchaa daabboo. Dhugaan isiniin jedha ani biddeen nan tolchaa kenneettollee nan hojjedha daabboon garuu baay'ee na salachaa. Sababbiin isaa daabboo koboota asii aarsitee gubbaa jalaan itti naqxusan baay'ee yaaddoo natti ta'a dhugaan isiniin jedha. Kana hoo keessummaa keessanillee hoo qabaatan garaa bal'ata joo hokkatti ilaaltan amma suura irratti waan xiqqaa isinitti fakkaataa miti garaa bal'ata ijoollee meeshaa kana bitadha. Bakka feetan hoo jiraattan yeroo fe'ellee maabiraatiin hoo isinii dhufe biyya keessatti meeshaan kun isin fayyada. Ijoolleen biyya keenya daabboo baay'ee jaalatti. Yeroo hunda sababbiin daabboo tolchuudhaaf ani salachaan maal akka ta'e beektu anuuyyuu nan barbaada daabboo. Innuma eelee qabsiisee jalaan ibidda tolchee gubbaarraan koboota itti naqee jalaan itti naqusan isuma jecha afaan ciimma daabboo tolchuu dhugaan isiniin jedha jechuudha. Kana hoo odoo elektiriikiin mana keeraate yeroon barbaadetti maabiraatiin amma fakkeenyaaf galgala yoo ta'e bukeessee halkan ka'ee yoo paawurii qabutti tolchuu nan danda'a jechuudha. Mana keessa godhadhee aara tokko hin qabu maaloo tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu kana yoo bitattanii gatiin isaatillee ijoollee gatiinillee guddaa miti. Sahaanii lama sahaanii meeqa irratti kan finnuudha 5,000 bichaadha. Haala herreega biyya kanaatiin meeshaan kun rakasa jedhee tan fudhadha. Egaa kaan ayyaan tosallaa meeshaalee hoggaa bitamu risiitii qaba. Risiitii mataa isaa qaba. Ani dambanyootan qaba waan ta'eef bootaa warroota meeshaa kwaalitii qaban yookaan meeshaa ismaartii qabanii risiitii mataa isaanii qabu. Risiitii isin mulu jechuudha. Kanaafuu meeshaa hoggaan bitu kan mataa kootiitiin ala jechuudha. Kan anayyaan tosallaatti jiraadhu alatti kanan namaa bitu risiitiidhaan namaa bita jechuudha. Risiitiin namaa bituun boqonnaa sammuuti. Anaaf boqonnaa sammuuti isiniif immooyyuu herreega keessan adda baaftanii too beektan nama sin cubbistan ofii sin cubbistan jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha yeroo kamuu hoofittan meeshaa callistanii ija keessan isin hawwate qofa osoo hin ta'in boru gatii qabeessa boru kan isinii buluu danda'u ta'uu qaba. Nuyi meeshaallee ta'ee maalillee ta'ee yeroo takkitti guuttannee boqachuu barbaanna. Gaafa sanitti immoo meeshaan kunuun jala tabalaashee borutti deebi'uu dhabuu dandeenyan isiniin jechuu jaaladha. Meeshaa hoofittan meeshaa gaarii akkanuma waan bilijlichi osoo hin ta'in waan faayidaa qabu yoo itti jiraattan yoo irratti nyaattan. Kan tabalaashee hin qabne wanni ho'an irratti nam'ee kan hin quuncaan waan akkanaa kana ta'uu qaban isiniin jechuu jaaladha. Warroonni meeshaa sana bitachuu barbaadan bitadha. Anaanis bitattan bakka barbaadan illee bitattan anaanoo bitattan taambileelii gubbaarrallee isinii taa'ee jira isiniin jechuun barbaada. Bitadha fuulduratti birraatti wadda duullee hin danda'a. Feetan biizaatti tolfattanii feetan daabbootti daffatanii feetan waan barbaadan qixxaallee keessatti tolchitanii jechuudha. O'a yeroo takkitti bichaa barbaada. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu baay'ee faayidaa qaban isiniin jechuu jaaladha. Egaa qadaada qaba akkuma argaa jirtanii haala kamiin nu bilchaatallee jechuu dandeessan jechuudha. Achi gubbaarra jira. Wanti akkaataa isinitti tolfattanii waraqata wajjiniin jira. Isatti fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba.
فيديو تنحقد وما dhaggeeffatanii yaada keessan akkanaa barreessitan abdii guutuun qaba. Bilbilli kiyya duwwaa 945 6267 kanaan WhatsApp billeen naa banameetu jira. Karaa WhatsApp bitiin ergaa naa teechisa. Yeroo baay'ee bilbilli networkiin na rakkisa. Bilbillee walii hubachuudhaaf jechuudha. Yoo sagalee naa teechiftan immoo ani sagalee keessan isiniifan deebisaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa yeroo baay'ee waa bittan of eeggannoos godhaa nama itti kennitanillee meeshaalee keessan waan gaarii ta'e naa bitaa jedhaati. Kanallee bira buufadhaa isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan koo baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Isiniin jechuun jaaladha. Warri immoo iyyuu qeeqallee qabaattan hoggaa jiraata. Saanduqa koomentii jalatti naa teechisa. Saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Wanti isinitti hin tolle uraate ayyaantu waan akkanaa deebisi. Odeeffannollee hoo qabaattan ta'e kanarratti nuuf hojjedhu naan jedhaayi. Viidiyoon koo guyyaarraa kana fakkaata. Baay'ee.